Okay, video lama taati isin fufa jedhee ture. Lamaanuu kan dhaabbatu miti 3-4 itti isin fufa danda'a. Garuu osoo wanta keessa dabaree akkaataa wanta san keessa dabaree sadarkaa kana ga'e osoo isin himin nama tokko galateeffatuu barbaada. Isinis Khayriyaa jedhamti biiroo dalayduu ijoolleen hedduu dalagaa seenuu dandeettanii isirraa galateeffadhee isin beeku akka jiruu kiyya keessa bootaa qabdus jiruu kiyya keessa akka waa guddaa na ooltes itti meen beeku. Yeroo baay'ee ndoom wannan taane jedhaan iyyuu garuu yeroo tokko amma ijoolleen miidhamne akkana taane jedhanii yoo dubbatan miidhaan sun narra ga'ee miidhaa san duubarra yeroo ammaa kana sadarkaa kanaan kan ga'u eenyu kana godhe yoo jedhe biyyaan baa kanarratti isiidha baay'ee takka galateeffadha. Rabbi jazaa siyaa kafalu. Khayrii niyyanne rabbi haa kennuufi wallaahi jechuudha ijoollee misii wajjin rabbi umrii dheeraa gammachuu dhuma hin qabne daangaa hin qabne rabbi siyaa kennu wallaahi kanan wanti jedhuu ni danda'u. Maaliif jennaan gisii tokko addunyaa kanarratti yoo rabbi isin jaalate nama isinii beeku isinii kenna. Nama dudduubbeerra isin dhaabbatee isin jajjabeessu waan keessa jirtan san keessa akka baatan kan isinii godhu akka tarkaaffii takka tarkaaffattan of fuuldura kan isin godhu isinii kenna rabbi alhamdulillah rabbil alamin biyya kana keessatti fatanaa hedduu yoo dhagaru waa hedduun yoo miidhamu rabbi isinaa kenne. Kanaafuu hundi keessanuu du'aa inaa godhaa fi wanni isin khayrii isin hin niyyanne rabbi naa haa kennuufi kana wanti jedhuu danda'u. Kaachirraaf immoo ani mana duraan biyyarraa yoo dhufu biyya biraa hin deemne waggaa 10 wayii keessa tures bilbilis naan kennamne ture. Cinqaa hin taane keessa jiraa ture namticha kiyyaan jechuudha. Yeroo hedduu yoo kushiinaa meeshaa dhiquu yoo saalonni qulqulleessu namtittiin ni ciiftii ni dhibamtii baay'ee rakkisaa ture. Ji'a 8ffaa qabeetiin hin bahi mana sanii. Garuu ani biirootti na deebisaa miti. Biyya kana keessa mana biraa jijjiiree dalagaa miti gara biyya na galchanatti fakkaate. Akka biiroo qabullee hin beeku, bilbila hin qabu, nama tokko wajjin kontaaktii hin qabu, miidiyaa kana gara itti zooruu hin beeku. Wannummaan irraa beeku takka hin jiru. Garuu yeroo ammaa kana wanta kana yoo haasa'u konfidensiin haasa'an ofitti amantummaan haasa'a. Maaliif ijoollee hedduu barnoota ta'uu danda'a. Ijoollee hedduu rakkina keessa jiran keessa baaniitiin yeroo tokko akka gammachuun haasa'an yeroo tokko wanni amma cinqee isaan hiraarsee isaan boochisee isaan morma gadi cabse yeroo tokko immoo akka anaa kana keessa dabaraniitiin akka seenatitti haasa'uu danda'an akka waan seenaa nama biraatitti haasa'uu danda'an ofitti amantummaa qabaatanii jechuudha. Kanaafin meebii barnoota isinii ta'a meebii wanna jirtan san keessa jajjabina isinii ta'uu danda'a. Ilmi dhiiraa tokko akka qaama kan kee tuqu hin eeyyamaniif. Akkasitti siqeetiin waan hin taane isin jedhu hin eeyyamaniif wajjin hin kolfin hin taphatin. Mana isaa waan jirtuuf wanna barbaade akkasirratti godhu hin eeyyamaniif. Mana isaa kan jirtu mirgaaf dirqama kan kee beeku duraan dursee. Ni dalaydaa mallaqa sii kafala. Dalagaa kan kee yeroo dalagi kan qaama kan kee tuqu kan si wajjin kolfu kan si wajjin taphatu kuni dirqama keeti miti kun. Mirgi kan kee nama qaama kan kee si tuqu nama waan hin taane isin jedhu kallattiin akkanatti isa wajjin falmu jechuudha. Kanaaf ani waan keessa dabar ammallee daqiiqa nagaan jiru paartii sadaffaa yeroo biraatti isin fufa akkaataa achi keessaa bahee waraqaan keenya jalaa tabalashee ture. Viidiyoo kiyya kana hundi keessanuu sheer godha. Ijoolleen Imaaraatii keessa jirtan, Dubaayin keessa jirtan, miidhaa hin taane keessa jiraattan, dhiiranis haa ta'u, mallaqa argatamtanii haa ta'u, damooza keessan kaansileeshinii isin argatanii haa ta'u, wanna adda addaatiin saaxilamaa warri jirtan bilbiltaniitiin lakkoofsa kanaan furmaata barbaadachuu ni dandeettan. Waan keessa jirtan himatuu ni dandeettan. Lakkoofsa isinii kanna jechuudha amma. Afaan hin dandeenyu Arabii farakkinna kenna ibsatuu fi wayidammoo Ingiliffallee hin dandeenyu warri jettan abshir. Achi keessa tiraasliist ni godhama. Yeroon kan teekinooloojiitti itti aanseemmoo namni achi keessa ni jira ni as turoggoman. Ana maa baarifa Arabii, I don't know speak English jettanii isiniin afaan dandeettan itti himtanii afaan saniin nama isinii onnoo jedhanii rakkina keessan ibsatuu hin dandeettanii bilbilaatiniin wanni isinirra jiru sheer godhadhaatiniin furmaata laalladhaa lakkoofsa gara lakkoofsa isinii kan nuti itti dabara qabadhaa lakkoofsa yoo poost godhee viidiyoo na jalaa gubanii jechootan isinitti hima. Duwwaa 4 66 5 99 99 Duwwaa 4 66 5 99 99 lakkoofsa kanaan bilbila rakkina keessa jirtan kamiyyuu himadhaa. Afaan hin dandeenyu ni sodaannaa akkamitti akkana goona seerri dhagaa biyya kana keessa bilbila qabdanii waan addunyaarra jiru beekuu dandeettan kan biyya keessa jirtan mirgaaf dirqama keessan beekuu miti ummata bilbila baattaniitiin nama wal arrabsuuf nama wal qeequ kana laaltaniin kana mirgi kiyya bakka kamii dirqamni kiyya bakka kamii jedhaa beekaa biyya jirtan irratti osoo waraqata qabaatu baattaniitiin bakkee nama dalagu ta'e ala jechuudha barra. Osoo miidhaan isin irra gahe namni isin rukutee namni dhiirri waan ta'an isin irratti raawwatee mallaqa nyaatamtanii miidhaa kamiyyuu isin irra raawwatamee maasrajjaa qabaattan taanaan deemtanii bakka seeraa dubbattan taanaan seera jala ooltanii miidhaan keessan sun isin ilaalame nama isin miidhe san illee qixaatii kannanii fi isin gara biyyaa isin galchan malee ani miidhame jettanii dhayitanii waan waraqata hin qabneef mana hidhaa isin galchanii qaxataa gara biyyaa isin hin galchan.
isinii galee furmaan isinii ilaalama mirgaaf dirqama keessan beekaa biyya keessa jirtan kana hagamta akka mirga keessan beekaa akkuma horii nyaataniituma warra arrabsuuf waan hin taane haasa'u jala girri jettanii yaa'ina seenaatiin ilaalaa seera biyya kanaa seera biyya kamiyyuu keessa jirtan yeroon kan miidiyaati yeroon kan teeknooloojiiti kanaaf miidhaa isinirra ga'aa jiruuf furmaata gara itti ilaallattaniif garamiin jalaa ba'uu dandeenya garamiin furmaata argatuu dandeenya wanna jedhu yaada sammuu keessanitti nageenyi gaafa maraa badiin gaafa tokko kana keessa immoo lookeeshinii naannoo jirtan lookeeshinii beekaa mana akkababii keessa jirtan beekaa rakkinnoo qabatan hiriyoota teessanitti himadhaa yoo ijoolleen immoo waraqata hin qabne dalagaa yoo seentan mana dalagaa seentan san lookeeshinii hiriyoota teessanii ergaa osoo manuma nagaa iyyuu ta'e osoo manuma laafa iyyuu ta'e yeroon ammaa kun wallaahi jabaatee jira kanaaf of eeggannoo guddaa godha waraqata waan hin qabneef seerri nuun dhaabatu wanni jedhamu takka hin jiru seerri isiniif dhaabata bakka kamittuu yoo gara biyyaa isin galche malee warra waraqata hin qabne warra waraqata. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu akkam bultan komentii kun baay'ee na gaddisiise waan dabarse duubatti deebi'eetiin akka yaadu na godhe duraan durse akka nama tokko osoo ana taate akkana godha jedhee osoo hin taane waan akkana kana keessa dabaree siif maanuuf faa'u baadhus isa hojjechiisuu baadhus garuu waraqata kiyyatti dhabee jira waa hedduu ta'ee jira wallaahi laazim garuu waan isin ajaa'iburra yeroo tokko yaadu shamarri Oromoo osoo akka ilaalcha kiyyaa qabaattee maal qaba jedhaan an difratiin kiyya ina wanna fedhe keessa jiraadhu wallaahi laazim araba jinnii jaanka kanan sodaadhu baay'ee jamu keeyanii nama sodaanne agartanii nama daffaarii nama akkasiiti osoo seenaa kiyya isinitti himini yoo daqiiqannaa ga'uu baate viidiyoo biraatti isiniif fufa isin fayyada kanaan dura waan isin fayyadu natti hin fakkaanne garuu amma isin fayyada waan ta'eef isiniif hima waan keessa dabaree jechuudha almost dabaree jira wanti sun garuu isiniif barnoota ta'a warra haarawaa biyya arabaa dhufuuf warra haarawaa amma wanni akkanaa kun isinirra raawwatamuuf isinirratti mokkoramaa jiruuf isinirratti yaalamaa jiruuf baay'ee barnoota isinii ta'a isiniif hima garuu waa tokko isinitti himu ilmi dhiiraa kan isin dalasiisu haa ta'u ilmi isin dalasiisu haa ta'u dhiira mana san dhufu haa ta'u waan hin taane isinirratti yoo qaama keessan tuqe duubaan isaa ta'u fuulduraan isaa ta'u tikashaa keessan qaama keessan bakka kamiyyuu haa ta'u yoo isin tuqe waatu jira naqqa'e sammuun kan kee dalagu yoo si hojii kolfisee hojii dhaabbatee isin haasaa fedhe waatu jira fuula keetirra waa dubbisaa jira inni si fedhaa jechuudha gaafa kaan haasayee dubbatee waa madaala inni osoo kana godhee nama ishinaa jedhamu nama ishinaan jenne nama rakkina narra uumamu nama rakkina narratti hin uumne isi xiinxallaa jira keessatti gowwii yoo atafaanuma jiban taanii kolfitaanii taphattaa gaafa qaama kan keetu qille jettaanii gaafa siree gubbaa si baase immoo rakkina waa moo'ee galta taammoo kamammaa qaqqas qaddimoo maxxanqaq ilaalee gariisa durumaan dursee qaama kan keetu kun dalagaa keetimi dirqama dalagaa kan kee warri isinitti fakkaatu dalagaa keessanii miti itti aansee immoo isa wajjin kolfuun taphatuun saxaa gabaa keessa seentanii waan hin taane isa hojii teettanii kushiina keessa isaa ta'u bakka dalagaa isaa ta'u dalagaa dhiistanii isa wajjin dhaabbatanii waan hin taane saxaa gabaa wasti galu kun dalagaa keessanii miti dalagaan keessan shilti beetti dhiquu kushiinaa nyaata ijoollee kunuunsuu dhumate wanti dhiira wajjin isin haasofsiisu hin qabu yoo gara laafinna haga nama isinitti jiraate biyya keenya keessa yoo naqanfanna bar kararra dhaabatte intallee baluu yoo jedhan unkan biyya ambaatitti ulfooftee biyya ambaatitti dhiirre waan akkanaa kan isirra geesse saniin booda hojii tuttuqe saniin booda hojii kolfite saniin booda waan isinitti himumu waan takka jiraate arabni dirqamaan achi si gafattareetiin waa sirratti raawwatu duruma waa xiinxalla duruma waa sirratti arga duruma waa si tuttuqa waa si laala si madaala saniin booda si madaalee gaafa kaan sirratti raawwataa jechuudha kanaafuu durumaan dursee gaafa qaama keessan ilmi dhiiraa tuquuf deemu zarraaf jechuu qabdan poointiin tokkoffaan jechuudha